Akamooltan kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu nagaaf kabajaan oromummaa lafa jirtan maratti isin haa ga'u jecha oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasiif faana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee dabalatee bakkoota hedduutu walga'iin geggeeffamuun haasaan uummata mufachiisuu fi dheekkamsiisu dubbatamee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti guyyaa kaleessaa walga'iin hawaasa mariisisu jedhu geggeeffamaa oole jiraachuun beekame. Walga'ii kanarratti hooggantoonni mootummaa naannoo Amaaraa kan irratti hirmaatan yoo ta'u qabiyyeen marichaa ABO shan of keessaa baasa. Kan jedhu qabiyyeen marichaa walga'ii irratti baay'inaan kan mari'ate dubartii yoo ta'u yeroo isaan gaafii akkas gaafatan sagalee tokkoon nuti ABO shan waan jedhamuun beeknu garuu shiftaan kan nama ajjeesu mukatti galee jiraachuu danda'a. Sannuti qotee bulaan waan godhu danda'u hin qabnu jechuun hawaasni kan deebii laataniif yoo ta'u warri mootummaa shaniin sin keessa jira osoo hin dirqisiifamin afaan nagaatiin of keessa baasaa saaxilaa kan jedhu ta'u namoonni maricha irratti hirmaatan madda nageenyaaf himani. Shanii fi faannoon sinuu mootummaa kee jira kan qotee bulaa keenya bara baraan fixaa jiru. Nuti quban qabnu dhiisaa ofuma keessanii faannoof shanii of keessaa baasa. Jarri isinuma waliin jira malee hawaasa miskiina ofii faannoo ofiitti qaba. Nuti ammoo maqaa hin taane nutti laattanii nu hidhuu fi nu fixuun haa dhaabbatu jechuun hawaasni sagalee tokkoon morkatu madda nageenyaa fi maddi keenya magaalaa Kamisee jiru. Guyyaa kaleessaa aana jiillee dhummuga keessatti walga'ii wal fakkaatan kan geggeeffamaa oole yoo ta'u walga'ii kana irratti liyyuu haayiliin Amaaraa godina kana seenuun dirqama kan jedhan hooggantoonni mootummaa naannoo Amaaraa walga'ii kana irratti osoo liyyuu haayilii fi faannoon aana harxummaa furse lolaa jiru nagaa buufnu warri mukatti galee haa galu warri biyyaa baqates nagaan galee gandesaa irratti haa jiraatu ergaa jedhu kan dabarsan yoo ta'u maddi keenya magaalaa Sanbateerraa madda nageenyaatiif hime. Gama kanaan uummatni keenya buqqisuun sochii godhaa qe'ee keenya yaa'anii maqaa walga'iitiin hawaasicha sossobanii of dagachiisuuf mootummoonni naannoo Amaaraa shira badaa xaxaa akka jiran dubbatu maddi keenya keessa isaanii quba qabu kuni. Mootummaan bilxiginaa raayyaa ittisa biyyaa waboo faggeessuun golaalee Oromiyaa hedduu keessatti bobbaasaa jiraachuun barame. Bilxiginaan raayyaa ittisa biyyaa waboo fakkeessu sandaafaatti leenjisaa ture Shawaa Lixaa Wallaggatti bobbaasuun dhagahame. Mootummaan paartii bilxiginaa godina addaa naannoo Finfinnee sandaafaatti waboo fakkeessanii rifeensa isaanii guddisanii miseensota raayyaa ittisa biyyaa leenjisaa turu. Odeessi sagalee qeerroo qaqqabe ifa godhame. Miseensonni reeppii leenji'an kunneenis labsii obbo Shimallis Abdiisa dhiyoo kana shaniin akka dhufe karaa nagaatti makamu jechuun waamicha caffee Oromiyaa irratti taasise fudhachuudhaan mootummaatti harka kennatan jedhamuun miidiyaalee mootummaa bilxiginaan oduu ammee jechuun labsuuf qopheessanii jiru jedhu keessa beektoonni. Miseensonni reeppii waboo fakkeessuun leenji'an kunneen baay'inni 400 kan ta'an yoo ta'u isaan har'a ganama jechuun bitootessa 20 bara 2023 gara Shawaa Lixaa fi Wallaggaatti bobbaafamanii jiru jedhu. Akka odeessi qaqqabsiisutti yeroo dhiyootti waboo fakkeeffamanii mootummaatti harka kennachuun akka waan waboon harka kennateetti ololuun dirqama qopheeffame ta'u odeessi arganne ni mirkaneessa. Mootummaan PP bakka qaamni sadaffaan jirutti walii galtee dhugaa waboo waliin gochuu irra shira adda addaa xaxuun Oromoo keessatti burjaajina uumuuf hojjechuutti irratti argama. Yuunivarsiitii Daambidollootti dirooniin haaraan kalaqamee jiraachuun beekame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata.
Yuunivarsiitii Daambidooloo giddu galeessa isteem keessatti diroonota haara gosoota garaagaraa barsiisa Amaanuel Baalcaa fi garii isaa waliin ta'uun bayya hojjetame balalli milkaa'ate mooraa yuunivarsiiticha keessatti taasifamu yuunivarsiitichi beeksise. Gosootni diroonii kunniin ammayyaa fi addunyaa yeroo ammaa kana kan itti fayyadamaa jirtu keessa tokkodha. Kan jedhe yuunivarsiitichi dirooniiwwan kunniin Google Hybrid Mapping Planner Software jedhamu irratti bakka baranneerra fi nageenya hanga kiiloomeetira 2.5 irratti erga hojjetameefidhaan balallisuun kan danda'amudha. Dabalataan hojii garaagaraa kanneen akka keemikaala facaasu sagalee guddisuu kan buusu beeksisi garaagaraa itti himuun kan fayyadamu. Puubilii kanneen CPA diroon waraqaa beeksisa kan cidha akkasumas waamichaa fi kan biroo samii irratti facaasuuf kan fayyadu alaabaa fi beeksisoota itti fannisuudhaan samii irratti kan agarsiisu abidda dhaamsuuf kan fayyadudha. Paraashuutii fayyadamuun ergaa xiqqoo hanga 250 giraama suuta samiirraan kan buusuu fi hojii dabalataan illee hojjechuuf kan fayyadu ta'uu ibsamee jira. Yuunivarsiitiin Daambidooloo keessatti yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti diroonota 15 ol kalaqamanii yaalii balalli milkaa'aa taasisuuf ibsamee jira. Maddi Addis Istaandaardi. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gamma daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa afaan daawwachuu barbaadan Twitter keenyaa fi YouTube keenya akkasumas peejii keenya jala kaasanii jecha bu'aan waliin turtaniif galatooma.